sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo muddee 24 bara 2019 Shawaa Lixaa Aadaa Bargaatti manguddoon ganna 78 boqotan maaliif bakka awwaalchaa dhorkaman? Namni kun amantii kana hin hordofu waan ta'eef iddoo kanatti irree awwaalamuu hin danda'uudhanii dhorkinaanuma wantuudhuma isaati irratti awwaallee jecha. Dhaaba siyaasaa haaraa Gamtaa Dimokiraataa Oromoo maaltu adda taasisa? Gabaasa qabna. Qondaalli Abaa'oo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana hidhaatti gadhiifamuu isaanii ilaalchisee dubbisneerra. Karaa tokko immoo pirootijereedhuma mana murtiitu deemaa ture waan itti shakkamne sanaan kana gidduutti utuma namni quban qabaatiin waamaniidhuma baateessaa jedhamee akka baatu xalaan mana murtiirraa dhufeeraa jedhan. Qopheessaan sagantichaa Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzalaa Lamtaa Addesaati. Nageenyi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru ammallee guutuu miti jedhe dhaabbatni Celebrity Events. Hoogganaan dhaabbatichaa obbo Abrahaam Gabra Libaanus hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii haara'ee lammiileen walitti adeemuu eegalanis nageenyi bu'ee ammallee guutuu miti jedhan. Kanaafis jaarsolee biyyaa fi abbootii amantaa gara Eertiraatti erguun TPLF fi paartii biyya Eertiraa bulchaa jiru gidduutti araarri akka bu'uuf hojjechaa akka jiran obbo Abrahaam himaniiru. Dimbaru ተከፈተ dimbaru ተዘጋ daangaan banamee ture deebi'ee cufameera uummanni biyyoota lameenii wal arguu jalqabanii ture kunis deebi'ee dhaabbateera daldallis qabbanaa'eera boombii fi fanjii lafa keessa jirus hin kaane waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa daangaarra jirus hin kaane rakkoo kana furuuf qaamolee dhimmi isaa ilaallatu waliin erga mari'annee boodadha amma hojii kana kan eegalle karaa dhaaba Eertiraa bulchaa jiru higdaaf haga deebisiniif kenninutti hariiroo uummattoota gidduu uumuun uummata waliin mari'adhaa kan jedhu erga nutti himanii kan Itoophiyaatti waltajjiilee 4 qopheessine amma immoo jaarsolii 20 haga 30 ta'an gaazexeessitoota atileetota abbootii amantaaf namoota beekamoo hawaasa keessaa bahan fudhannee Eertiraa deemuuf qophaa'aa jirra dilbata yookiin wiixata Eertiraa deemnee guyyaa deebinee wal arginu beellama qabachuun gara Finfinneetti deebina sana booda jaarsummichaaf Eertiraatti deebinee achiis gara Tigraay dhaqna kanaan dura mootummaa Eertiraafis xalayaa barreessineerra waan ta'eef hariiroo gaarii qabna dhimma kana Dr. Abiyyi akka beekanii fi deeggaranii hojjetan gooneerra nuti TPLF yookiin higdaaf waan jaalannuuf osoo hin taane uummanni nagaa dheebote akka fayyadamuuf ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን dhaabbatni Celebrity Events dhaabbata dhuunfaa mootummaas ta'ee dhaaba siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata hin qabne akka ta'e obbo Abrahaam himaniiru. Kaa'itaanutiin obbo Jawaar Mohaammed kaafaawutti makamuuf gaaffii dhiyeeffatee fudhatama dhabee oduun jedhu marsaalee hawaasaa irratti odeeffamaa jiru soba ta'uu dura ta'an kaafaawoo Profeesar Mararaa Guddinaa BBC'tti himan. Obbo Jawaar paartii kamitti makamuu akka fedhan waan beekan akka hin qabne himaniiru. Haga ammaattis obbo Jawaar karaa ifa ta'een paartii keenyatti dabalamuuf gaaffiin dhiyeeffate hin jirus jedhan Profeesar Mararaan. Kaafaa'oon Abaa'oo waliin gara qindoominaatti dhufuuf mariin eegalame garuu ittuma fufee jiraachuu himaniiru. Oduu biraatiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessuuf ji'ootni wayita hafanitti dhaabni siyaasaa Oromiyaa keessatti dhaloota qubee irratti xiyyeeffatee socho'uun moggaasa Gamtaa Dimokiraataa Oromoo yookaan Odaa jedhuun hundaa'eera. Hayyuu duree dhaaba haaraa kanaa ta'anii kan filataman kaadhimamaan PhD muummee Constitutional Law Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Sultaan Qaasim. Waayillikoo Galaanaa Balaayi paartichi eenyuun akka hundaa'ee fi mul'ata akkamii akka qabu irratti gaafateera. Kan hundeesseetiin hin jedhe Oromootumaa dhimmi sabaa yaachiseetiin hin jedhe aanuma fa'aa namootuma waliin jiran irra caalaan barsiisota yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran adda addaatirraa kan bahanii adeemsi biyyattii tun keessattuu adeemsi saba keenyaa dhimma siyaasaa wajjin wal qabatee rakkoo keessa galaa waan jiruuf furmaata kaa'uufii qabnaa jenneetiin warra dhimmamne paartii kana ijaarre. Egaa dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran hedduudhumadha. Kaayyoon dhaabbilee siyaasaa kanneen irraa adda ta'e qabdan isiniin qabsoo kanatti galchimaa inni. Jijjiirama amma dhufeetiin jedhe kana humna qeerrootu fide. Humni qeerroodhaa akka caaseffama siyaasaa qabaateetiin uf danda'ee siyaasa biyyattii tana keessatti jaaharmaa siyaasaa ta'eetiin akka hirmaatu ni feena. Kallattii saniin yoo ilaallu paartileen irra caalan isaanii hirmaannaa dargaggoota irratti hanqina qaban jenneetiin yaanna. Gama biraatiin nuti akka hayyootaatitti akka qeerrootitti siyaasaan biyyattii tanaa siyaasaa namoota jajjaboo muraasa irraa gara caaseffama siyaasaa structured ta'etti dhufuu qaba jenneetiin waan yaannuuf
kallattii saniingaa gaafii uummata keenyaa deebisuudhaaf hunda galeessa taanee uummata keenyaa gamtaa bu'uura bal'aa qabu akka qabaatu gooneetiin hirmaachisuudhaaf kan ijaaramneetiin jenne wanti adda nu godhugaa paartii dhaloota qubee jenneetiin uf yaamna. Spesifikaalii dhaloonni keenya kuni dhaloota yeroo ammaa kana gadaan harka jirtu baroottan 1960 keessa siyaasaan biyyattii tanaa haala addaatiin socho'aatiin ture sanii asiin adeemsi siyaasaa biyyattii tanaa shiraan wal shakkiin waan adda addaatiin kan xaxameetiin bu'aa guddaa buusuu dadhabe kana keessaa haala itti ba'uu dandeenyu dhaloonni bilisaa dhaloonni haaraan kun perspektiivii haaraa ilaalcha haaraa kallattii haaraan adeemsa siyaasaa Oromiyaatii fi Itoophiyaa sochoosuu qaba jenneetiin kallattii saniin qadeemaa jiru. Adeemsi irra jirtan maal fakkaata boordii filannoo biyyaalessaatti beekamtii argachuudhaaf? Haal duree seerri kaayetiin jedhe hunda xumuranneetiin galmeedhaaf iyyannoo galfanneetiin jira. Erga galmeedhaaf iyyannoo galfanneetiin jenne gara ji'a lamaa bira dabarreetiin jira. Akka seeratitti gaafilaa bultii 45 keessatti waan qabuuf pirooses godhee xumureetiin nuuf kennuu qaba ture sartifikeeta beekamtii. Haa ta'uutii boordiin filannoo harkifannaa adda addaa ni qaba. Itti deddeebineetiin gaafachaatiin jira. Gama biraatiin haala uummata itti gabbuuneetiin haasofsiisuu dandeenyu biiroolee haala itti banachuu dandeenyu fi deeggarsa barbaachisu akka nu godhamuu danda'u xalayaa deeggarsaa boordii filannoo biyyoolessarraa arganneetiin jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraatii isiniif darbaa jirudha. Oduuwwan gaggabaaboo addunyaan isinitti hima. Filannoo biyyaalessaa bara 2012 caamsa keessa gaggeessuuf qophiin taasifamaa jiraachuu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekse. Miseensi boordichaa Aadde Bizuwarq Kataataan FBC'tti akka himanitti buufataaleen galmee filannoo 50,000 fi 900 fi maxxansii waraqaalee sagalee laachuuf oolan qophaa'aa jiraachuu ibsaniiru. Mariin marsaa sadaffaa hidha haaromsaa irratti kaartumitti gaggeeffamaa ture milkiin xumuramuu ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himan. Gibxi kanaan dura yaada bishaan meetir kiyubiin biiloona 40 haa gadhiifamu bishaan Aswaan meetira 165tti gadi hin bu'iin jechuun dhiyeessitee turte guutummaatti jijjiirteettis jedhan. Dhimmoota irratti walii hin galamne irratti mari'achuuf amajjii 8 fi 9 bara 2020 Finfinneetti akka mari'atanis himaniiru. Arjentiinaatti ambaasaaddarri Meeksikoo namni turan otoo hatanii viidiyoon agarsiisu argamnaan aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan. Ambaasaaddarri ganna 77 Riikaardoo Vaaleeroo kana dura mana kuusaa tokko seenanii kitaaba buufatanii osoo hin kaffaliin yeroo bahan viidiyoo agarsiisu namoonni hedduun waliif qoodaniiru. Oduuwwan gaggabaaboon kanneen. Kan ittaanutti haaceenuti godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Baargaa keessatti manguddoon umrii waggaa 78 boqotan amantii waaqeffannaa hordofaa ture jedhamuun iddoo awwaalchaa dhorkaman. Ilmi isaanii Sirneessaa Abdiisaa manni amantaa Ortodoksii Gabri'eel kan ganda Caancoo Birraatee iddoo awwaalchaa waan nu dhoowwateef ooyiruma keenya irratti awwaallannee jedha. Hordoftootni amantaa waaqeffannaa qaamni mootummaa iddoo awwaalchaa nu dhoowwate jechuun komatu. Bulchiinsi aanaa sanaa garuu gaaffiin akkasii nuuf hin dhiyaanne jedha. Hamzaa Hussein dabalata qaba. Jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa ganda Caancoo Birraatee ka turan maanguddoon ganna 78 obbo Abdiisaa hin sarmu sanbata darbe boqotanillee manni amantaa Ortodoksii Gabri'eel ka ganda Caancoo Birraatee hordofaa amantichaa miti jechuun awwaala akka dhowwan ilmi isaanii Sirneessaa Abdiisaa nutti himeera. Qidaamee halkan keessa sa'aatii 2tti kan boqote namni kun amantii kana hin hordofu waan ta'eef iddoo kanatti irree awwaalamuu hin danda'uudhanii ilaa waan kana immoo sun dhorkinaanuma wantuudhuma isaati irratti awwaallee jecha. Dura taa'an waldaa waaqeffattootaa godina Shawaa Lixaa obbo Fayyisaa Lammaa iddoo barsiisa waaqeffannaa fi awwaalchaa irra deddeebiin bulchiinsa aanaa gaafannullee deebiin arganne jedhan kanatu rakkoo fides jedhaniiru. Akkaataa seerri biyya kanaa keessatti Dr. Muraa tokkoon nu deeggaruun amantii tokkoof ulaagaan tajaajila awwaalchaatiif iddoon kadhannaa kennamuufii qaba kan jedhu qaama bulchiinsa aanaati. Bulchiinsa magaalaa fi bulchiinsa gandaa bulchiinsa lafaa gaafachaa turre caalaa kan immoo xiqqaate marsaa 2 marsaa 8 deemnee galchaa turre furmaata waaraa dhabne
yoo xiqqaate aanaa Aadaa Bargaa keessaa amma galma 5 qabna. Galmi 5 kana lafa dhuunfaa amantichaattis iddoo awwaalchaattis galma argatee hin jiru. Bulchaan aanaa Aadaa Bargaa obbo Mootii Gammadaa kanarratti akkas jedhu. Seensi waaqeffataa kun baay'inni isaa amma kana ganda kana keessa jiraadhaa lafti iddoo awwaalchaa nu kennamuu qabaa kan jedhee gaafii nu gaafatan jiru. Qaama amantii kamiifuu iddoon awwaalchaa akka kennamuufii qabu kun labsiirra taa'ee jira. Akkaataan labsiin jedhu sanii argachuudhaan mirga qabu. Qaleechuma dhageenye malee dursa wanni akkasii wanni gaafatamne waan hin jiraanneef amma adeemsa keessatti fala barbaadanii kennamuun dirqama ta'a jechuudha. Barreessaa fi qorataan seenaa Oromoo obbo Dirribii Damise gaaffiin iddoo amantaa waaqeffannaa bara hundeeffama waldaa Maccaa Tuulamaa irraa eegalee gaafatamaa turullee dhiibbaa sirnaa biyyattii keessa tureen didamaa yoo naga'eera jedhan. Irra deddeebilee waldaa waaqeffataas dhaabuu, bakka awwaalchaas gaafachuu, bakka galmaas gaafachuu 2004 irraa calqabnee waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti waldaa waaqeffataa ijaaramee faqaadallee fudhannee utuu ji'a lamaan guutin wanni isin hojjettan wanna tokkummaa Itoophiyaatii fi hin tolleedha jedhanii harkatti cufanii bara durii bara Oromoon gadaa qabu bara Oromoon aangoo qabu Oromoon ujubatti awwaala lafatti awwaalu hin qabaa ujubatti awwaala ture akkuma kana ujuba jennee moggaafannee awwaala lafa nuu kennaa innee gaafannee dadhabnee haala kanaan jirra. Wayita ammaa kanatti Oromoon aadaa isaatti deebi'aa jira. Keessattuu dargaggoonni amantii abbaa keenyaa jechuun waaqeffannaatti deebi'aa wayita jiranitti rakkoon jiru xiyyeeffannaan itti kennamee hin furamu taanaan balaa baataa jedhan. Kan xumuraatiin qondaallee ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa ji'oota 11 booda mana hidhaatii gadhiifaman. Koloneel Gammachuun miseensaa fi hooggansa ABO Eertiraarraatii gara biyyaatti galan keessaa tokko yoo ta'an duraan gorsaa leenjii fi bobbii waraana ABO ta'uun hojjechaa turan. Haala akkamiin akka gadhiifamanii fi turtii mana hidhaa isaanii irratti bilbilaan dubbiseera. Dhaabni mootummaa waliin haasa'aa ture. Mootummaa waliin gaafa jalqabaarraa jalqabanii agawanaa dhimma qofa irratti hin ta'in hidhamaa siyaasaa hunda akkamitti akka furmaata argatu haasa'aa ture. Karaa tokko immoo piroozijereedhuma mana murtiitu deemaa ture waan itti shakkamne sana. Kana gidduutti utuma namni quban qabaatiin waamaniidhuma baateettaa jedhamee akka baatu xalayaan mana murtiirraa dhufeeraa jedhan. Akkasitti tasumaan bahee jechuudha. Har'a moo yoomsi hin dhaqqabe xalayaan? Amma waaree booda kana. Tole mee himanni itti himatamtan maal kan jedhu ture? Egaa inni waan aadeffatamedha. Shororkeessaa jedhama. Waan hiika qabu guddaa miti. Kanaaf beellamaa immoo haala akkamiitiin gadhiifamtanii wanti jedhame jira moo bilisa jedhamtan? Shororkeessaadhaan shakkamee hidhamee ture ajaja mana murtiitiin bahee ka jiru xalayaan naa kenne. Beellamni qabameeru yookaan wabiin qabsiifames hin jiru jechuudha. Hin jiru warri nuti nama 20 bakka tokkotti kan himatamne namni 19 achitti hafeeraa ni qofaatu ba'e. Himanni keessan waluma fakkaataadha? Bakka tokkotti garuu akkuma adda addaatti nu himatanii garuu shororkeessuma hundu. Hammamiif hidhamtani mee kanaaf haala mana hidhaa keessatti dabarsitan turtii keessan osoo nutti himtan? Baatii 11 ture. Baatii 11 kana keessa gaafan dura qabamu daqiiqaa 10 qofa qorattoonni na dubbisanii. Kana achi shororkeessaadhaan shakkamte naan jechuu baatii 8 booda himannaan na ga'e. Waan himannaan nama ga'e sun egaa yeroo biraas itti himuu nan danda'a waan nama kofalchiisu. Garuu yeroo jedhame keessatti mirga qabdanitti fayyadamtanii sa'aatii mana murtiitti dhiyaachuu qabdanitti hin dhiyaanne jechuudha. Lakki waan akkasii bara Itoophiyaa keessa hin jiru. Isa gaafachuun isa yeroo isaayyuu miti hin turre hin jiru gara fuulduraatti illee akka laafaatti ta'uuf hin deemu. Yeroo sana mirga keessan haala jiruutiin mana murtiif ibsitanii ture osoo himanni isin irratti hin banamin haga kana turu. Egaa wanni abukaatonnis falmaa turanii nus ji'atti gaaf tokko dhaqnaa mana murtii ni himnaa. Waan kun keessiin akkasii kun inuma ture miti biyya kana keessa waan haaraa miti waan amalee keessa amaluma biyya kanaati. Warri abukaatonni ni beeku warri mana murtii sun immoo beeka waan kana. Waan manni murtii hiikuu danda'us miti keessiinsa akka biraa waan ta'eef. Mee haalli qabinsa mana hidhaa keessaa maal fakkaata? Qaallitti akka turtan dhageenye isa dur dhageessan yookaan beektan irraatii waan haaraa ta'e yookaan fooyya'insa akkamitti ture gama kunuunsaa fi eegumsa isiniif taasifamuu wal qabate? Baatii 8 waajjira poolisiin ture. Waajjira poolisii Finfinnee Coomaa Eekalawii cinaa. Inni baay'ee badaadha. Bakki ciisaa baay'ee dhiphaadha. Nyaati isaanii gaarii miti. Bakki itti qulqullaa'an maal hunduu gaarii miti. Lafa kaaree meetirii 200 ta'u irrattidha. Namni 500 ol aduu fakkaan mataa inni baay'ee rakkisaadha. Garuu erga Qilintoo dhufnee baatii 3dha amma baatiin 3 darbee inni Qilintoo haraasmentiin hin jiru. Bakki ciisaa jira. Manni isaa qulqulluudha. Bishaan rakkoon hin jiru. Dhuguma achitti rakkoon tokko nurra ga'e hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Ayyee tolee amma kana booda
gara hojiitti itti fuftu moo gara kamitti xiyyeeffattu? Ani hojiin jaalladhu gaafan hojjedhu dadhabeen beeku ammas hin dadhabu hojii kottan fufaa garuma waajjira dhaqee waan hanga gaafatu nan qabasi. Ani barii hooggansa addaarran turre miseensa adda bilisummaa Oromooti gorsaa leenjii fi bobbaa waraana bilisummaa Oromoon ture isa karaa nagaa fixannee Finfinnee dhumaana qaban egaa bakka itti dhaabni na ramadu beeku. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan raadiyoo asumarratti xumurree jira. Qopheessaa sagantichaa Hamzaa Hussein waliin ta'uun kan isiniif dhiyeesse Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Boor walitti deebi'u.